sewa akkan barbaadu naa bahee jennaan addaan kutee jira. Kun hundi rifeensa kunuu isinitti mul'isan gartanii kun hundi rifeensaa jechuudha. Kana hunda isa nabbaasee baatii 2 fayyadame firee tokko walakkaa fixee dhiise. Kun walakkaan lafa jira ingatan fayyadamu. Fireen tokko ammoo guutumatu shaanxaa jira. Dhumanni narraa isa hin deemne akkuma argitan jira kun rifeensi kun hundi rifeensa jechuudha. Ana nabbareedee jira waan ta'eef ofirra balleessuun fedhu isa kanas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء هركفوني وردفتو تفوزي أوروتو جرجرتو بكم جرتين سنجيني ورحمة ربي جولي هجرات سنجت عاد فيديو أروك بدي سنيا فيديو جياد أراتي سقافي نما هدو نقافة جرتين واي هير جراونيتي فيديو خنا إسات أمورات جتشولا كان عندنا فيديو سدوج لوان تايف إسات أمورا ولما قالت جوابسي isiniif ka hojjedhu taa warroonni keessaanis ta'ee karaa koomentiitiin nagaafattan deebii asirraa argattu kana booda immoo viidiyoo kana fakkaatuun hojjedhu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo waa'ee heergiraawunii irratti heergiraawunii namoonni baay'een isaanii anis mataan kiyyaas toora tokkokkii irraanii argeeti kan namarraa argee fayyadame. Egaa gaafa fayyadame irraa kaasee faayidaa isaa guyyaa meeqatti akka argadhe viidiyoo darbe irratti isin himee jira. Namoonni baay'een namarraa badaa namarraa hibuqqaa rifeensi sun deebi'ee badaa jedhu gariin kijiba inumaa hunattuu bahuu dide jedhu gariin ammoo kallacha of luqqisne jedhu wantoota kanaa wal qabate hanga dhuma viidiyoo kanaatti waan hordoftan deebii gahaanii argattu jedheetiin abdii qaba inshaallah. Egaa hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo namoonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii Foozii Tuubii dhuftan subscribe iddoo jettu qofa tokkodhaan intala keessan kana guddifadhaa waan na fayyadee waan isin fayyadee jedhee yaadu qabadhee isin dhiyaadha yeroo kamuu jechuudha. Inshaallah yeroo biyya namaa keessaa gara biyya kiyyaa deebi'ee waan gurguddaa isin gammachiisu hedduu hojjechuudhaafis abdii qaba biizinillah rabbiin nagaan gara biyya kiyyaa na haa galchu jecha amma kallattiin garuma waan qabadhee dhufeetti isinii deebi'a. Miidhaa isaatis faayidaa isaatis isiniif himaa jechuudha. Ani hanga fayyadamee arge kana keessatti. Egaa heer giraawun jechuun jalqabumaa foormeen jira. Jalqaba irratti dhiiraa fi jira. Wanti kun dubartitti bakka argite yoo facaafte rifeensatti baasuu danda'a. Kanaaf dubartiin of eeggannoon fayyadamuu qabdi. Yeroo fayyadamnu akkamitti akka fayyadamuu qabnu himee ture garuu amma irra isinii deebi'a. Gabaabatti walumaa galatti cuunfee ka qaraasa'ee fi kan haasa'uu barbaadus isiniif hima waan ta'eef jechuudha. Jalqaba irratti yeroo heer giraawunii kana ofitti afuufnu akkamitti akka ofii afuufta isin agarsiisa. Egaa akkamitti akka fayyadamtan jalqaba irratti inni isii kana jechuudha. Heer giraawunii isin jettu namoonni baay'een suuraa gaafattu. Suuraa garuu yeroo hedduu maxxansee jira. Kunoo suurichi isii kana sirriitti isin mul'ata heer giraawunta jettu tana yoo faallate ammoo iskiriinshot godheef viidiyoo irras isinii kaaya fiddanii asitti afuuftu keessattuu warri nyaara fayyadamtan rigaa ilkaaniiti isinii mul'ata jedhee abdii qaba. Qaccee isaa kanatti afuuftu suuta jettanii jechuudha akka gara qaama keessanii isiniif faca'anitti haala kana afuuftanii caafii isaa irratti afuuftu rifeensa as biraatti akka isinii baasuu feetan haala kanaanii tartiiba isaa eeddanii afuufattu jechuudha. Haala kanaan suuta jettanii tartiibaan isa kallachaa ammoo kallacha keessanitti akkana eegaa afuuftanii geessitanii harkaan daqiiqaa 2 yookaan 3 riddanii yookaan 5 riddanii kaatin suuta riddan rigaa yoo jedhame ofitti gadi dhaabdanii qubaa of dhukkubsuun qabda haga qaamni keessan luqqootti osoo hin ta'in xiqqishuma wayii masaaji goota akkanumatti jechuudha. Inni ofii namarra deema. Haga isii akka gadi isinirra hiyyaane xiqqeessitanii tartiiba itti fayyadamuu qabdan suuta jettanii itti fayyadamtanii riddanii jechuudha. An duraa waan tuffadhe hin bahu namoonni iddoo akkuma amma yeroo an poostii godhu namni irraa haasa'u kana anillee nama irraa haasa'u argee hin bahudhe ofitti afuufaa ture akkasumas kaarbii yeroo an afuufadhee ka'eessi dhadhu bakka hedduu na tuqe natti bahee ammallee uumamumaanuu yeroo atasii afuuftu qaamota garii keessaa nama dabalata rifeensa dabalataa qaama keessa harka farranni argitu jechuudha. Fiddanii kanaanii haala kanaan akkana filtanii as baastan jechuudha. Daqiiqaa 2 suuta jettanii of sukkuumuun hin barbaachisu. Anamma hagasiin nabbahee jira nabbareedee jira nafii kiyya. Kun hundi rifeensa keessa dibadhe bahe malee duraan hin jiru. Suuraa duraanii iskiriinshot godhee dagalee kana isinii kaa'aa jechuudha. Haala kanaanii akkanatti as filtanii jechuudha. Erga qubaan daqiiqaa 2 yookaan 3 yookaan 5 riddanii geessitanii haala kanaan
kana booda yeroo keessattuu nyaaratti fayyadamtan isa kana afuuftanii fayyadamuu qabdan malee kana akkana as fuutanii fuula keessanitti afuufu gonkuma hin ta'u maaliif jenna ija keessan keessa yoo isin bu'e miidhaa qaba jechuudha. Obboleettii takka naa hime akkuma bitteen adeemsa isaallee osoo hordofin haala itti fayyadamanillee osoo hordofin as fuutee ufitti afuufte osoo isheen ofii afuufaatti ija keessa jalaa bu'eeni hanga ammaa ija kiyyana dhukkubdiinaan jette. Rifeensi garuu yeroo guyyaa muraasaaf ofitti afuufee rifeensi bakka sanniin naa bahe garuu inni ija kiyya keessa na bu'e na dhukkubee naan jettee waan keessaan naa himtee fi akka isinillee namni biraa waan kanarraa barnoota fudhataniif isa kana isinii hima jechuudha. Ija isii keessa bu'e baay'ee na dhukkubaa jettee iji hin diimatu keessuma na dhukkubaa naan jette obboleettiin kiyya. Kanaaf irraa of eeggadha bakka kanatti waan kanatti afuuftan malee fishigootanii nyaara dheeressanna jettanii ofitti afuufina. Filaa akkanaa yookaan immoo harrigaa akkanaa warri qabdan isumatti qaccee isaa irratti caafii irraa afuuftanii tartiiba nyaara keessanii akka isinii bahuu barbaadan godhuu dandeettu. Nyaara amma kiyya hagasii guutuu baasee jira jechuudha. Asiinis diqqishuu gugurraachatee jira. Anas caalaa cufuun barbaanneef addaan kutee. Egaa qoricha kana kan bantanii itti fayyadamuu qabdan guyyaa 25f yoo guddate guyyaa baatii takka qofa achi ol banaa taa'ee itti fayyadamuu hin dandeettan dhiisuu qabdu jechuudha. Wanni qaba waan ta'eef miidhaa geessisuu danda'a jedhamee jira. Guyyaa 30 booda ofirraa dhiiftu. Inni biraa ammoo jechuudha warri isinitti bahuu didee ka qubaarreddanii harka reddanii isin bahuu didee rigaa fayyadamaa ilaala. Ani baatii tokko wayi fayyadame homaa natti bahuu didee booda filaa kana rigaa kana kamaajinusna kalkaan rigadhu kana rigaa kan argachuu filaa beebi heerii hin arganne waan ta'eef isuma kana suudhe ittiin filuu eegale na fayyada. Garuu isa nyaaraan yookaan immoo rifeensa keessanii ittiin qorichaan godhattan deebistanii ilkaaniin rigatina kana namoonni beektu. Faayidaa isaatii fi miidhaa isaallee kana fakkaataa jechuudha. Fuula keessan warri rifeensa isinitti baasee waan fuula keessanii wal madaalu laaltanii sadalee yookaan faarmaas deemtanii gaafattanii bitattanii fayyadamuudha malee yoo anarraa waan rifeensa kiyyanarraa balleessu isinitti hime isin miidhuu danda'a. Anama fuuli kiyya fakkeenyaaf kun waan gurraacha qaba yeroo baay'ee nyaata waan hojjedhuuf na badee jira. Akkasuma ammoo yoo wanti ho'aan natti dhahu kun guutuun gurraacha na ta'a. Akkasuma waan akka arge waan namni fayyadamu yoo ni fayyadama jedhee osoo doktoroo kaawura faarmaasiin gaafatin fuula kiyya yoo godhadhee na gugguba. Nama biraallee akkas godhuu danda'a. Wanna na fayyade isin fayyaduu dhabuu danda'a. Fuulli ammoo nama jalaa badee jennaan deebuun ni ulfaata. Rifeensa ofirraa balleessina yookaan waan gurraachaa yoo ofirraa balleessina jettanii waanuma argitan hin fayyadaminaan dhaamsa kiyya. Isa kanas guyyaa 25 ol banaa isaa hin fayyadaminaa isiniin jedha. Erga bantanii guyyaa 25 tare yookaan baatii tokko tare inuma fayyadaminaa gataa malee isiniin jedha. Wanta nama miidhuu of keessaa qaba asiidii waan ta'eef jechuudha. Egaa yoo seera isaa eeddanii fayyadamtan haala bareedaadhaan rifeensa isinitti baasa. Namoonni baay'een parsentii 90% nutti baasee fuula keenya nu jalaa balleessee warra jedhu baay'ate. Ana ammoo fuulallee dhugaadhaan balleessa. Anaayyuu kanneen hin barbaanne ture natti bahee jira. Garuu akkaataan itti dibadheetu dogongora ture. Saniif fuula kiyyanirraa bakka kanaa hunda tuqe. Akkamitti ani ofitmaa hatta afuufee yeroo duraasan zimjee ijoollee hin ba'u maamanaan jennaan ofitti yoo anafuuf kana hundarra bishaan isaa ganna yaa'aa ture. Yeroo san akkasumatti rifeensa ziyaada tirfii yookaan wanni nabba yoo suuta jettanii seera isaa eeddanii tartiiba fuula keessanii eeddanii fayyadamtan akkasitti fuula keessan balleessuu hin danda'u isiniin jedha. Kana fakkaataa warri nyaara dibachuu feetanis nyaara keessanis bareechee isinii baasa itti fayyadama. Viidiyoo kanas share like subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo yeroo laalta ammoo laayikiin baay'ee tokko garaa isin nyaata ijoollee Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf warra afaan Amaaraatii waa hojjetuu fi warra afaan Oromootii waa hojjetu eessatti illee sooshaal miidiyaa kamirratti olaallu baay'ee kenna gadi hafaadha. Subscribe gootee mallaqa sirraan fudhatu dolchee sirraan herreegu hatta tiktok irratti illee kanama kenna laayikiin godhan garuu kan namoota biraa lammii biraa osoo argitanii isin ajaa'iba jechuudha. Wanuma nama himi kan isiniin jedha. Warroonni eessaa arganna jettan baay'een keessan lakkoofsa isaanii nuu kennii naan jettan lakkoofsa isaanii isinii kennuu hin danda'u. Kan irraa ajajattan lakkoofsaan osoo hin ta'in onlaayinii irraa Amaazon irraa ajajattu karaa biraa immoo faarmaasii irraa bitattu. Faarmaasii yookaan immoo sadaliyaa isaa afaan Arabaatiin jedhamu.
warri hergiraawunii kana barreessineetiin dhabne Amazon irra nu hin bahu jettan Amazon seentanii osoo qubee isaa hin dogongorii yoo barreessitan qajeela argattu jechuudha. Firee sadis feetan firee lamas feetan garuu ana hagam fayyadamtee dhiistee kanaan jettanillee jirtu ani baatii lama fayyadamee rifeensa akkaan barbaadu naa bahee jennaan addaan kutee jira kun hundi rifeensa kunuu isinitti mul'isan gartanii kun hundi rifeensaa jechuudha. Kana hunda isan nabbaase baatii lama fayyadamee firee tokko walakkaa fixee dhiise kun walakkaan lafa jira ingatan fayyadamu fireen tokko ammoo guutumatu shaanxaa jira wanti hagaani addaan kutee amma baatii gahee jira wanti inni narraa dhumatee arge hin jiru warri namarraa dhumata namarraa deebee luqqeeyyachi bakkuma duraatti deeba jedhan baay'eetu jira san hin arginan baatii tokko haga ammaa haga fayyadamuu dhiise narraa isin dhumanne narraa isa hin deemne akkuma argitan jira kun rifeensi kun hundi rifeensa jechuudha. Ana nabbareedee jira waan ta'eef ofirra balleessuun fedhu isa kanas kana isiniin jedha akka kana kaameraa irraatii miti iftee keessa yoo of laalu ana baay'ee nabbareeda dhugaa rabbi kanaaf ofirra balleessuun fedhu akkas dhiisuu fedha. Inni namarraa dhumata jedhanis akkas namarraa kabadu hin argine warri dhiiraallee ka areeda hoonu baasa jettanii gaafattan eeniin baasa qorichuu jalqabumaa dhiiraaf kan bahee warshicharraayyuu formeen jedha dhiiraaf jedha kanaaf bitadhaa areeda baasa babbareedaa warri dhiiraa ka areeda feetan isin fayyada. Itti aansee gaafii xumuraa oo keessa dagadhe gaafii keessan dhiifama. Namoonni rifeensa keenya duubaan nu jalaa haphate keessa isaa duuba isaa dibachuu dandeenya yoo jettan keessatti warri dubartiidha hin dibatina maaliif jennaani yeroo galgala dibattee amma isa kana dibattee ganama kaatee dhiqachuu qabda yoo osoo dhiqatiin guyyaa takka oolteeyyuu akka forofforrii namatti ta'ee kallacha kana yookaan ammoo gogaa kan kee kana addeessee sirraa goguunca kanaaf galgala dibattanii ganama dhiqachuu laazima yookaan dirqama waan ta'eef keessa rifeensa duubaatitti hin afuufinaa bakka afuu isinirraa dhumate kana yoo itti afuuftan ganamallee galgala dibattanii bultan ganama dhiqattu jechuudha. Galgala dibattanii bultanii ganama dhiqattu an akkasii dibadhe baatii lamaaf jechuudha. Yeroo ganama hundaa kaatanii dhixxan maal gootu suutuma akkas masaaji gootaniiti masaaji quba keessanii gootanii ofirraa dhixxanii baastu yeroo gadi dhiqatta akka fuula keessan guutuu isinirraan balleessin bakka isaa kana qofa rirrigaa dhiqaati fooxaa yookaan sooftiidhaan iddoo san goggossaa akka rifeensi bakka isin hin feene jiin isaa sun tuqee isin fuula bahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni biraa ammoo yeroo atasi afuuftee wanti kun dhiiga namaa keessa deemeetiin rifeensa kabaasu waan ta'eef dhiiga namaatiin wal qabata waan ta'eef rifeensa duubaallee yabbisuu danda'a. Kanaaf rifeensa duubaa abada warri dubartii ittiin afuufatina. Warri dhiiraa kan achi isinirraa molaa dibadhaa laala. Warri ammoo dibattanii isin fayyade koomentii naa barreessaa warri dhiiraa jechuudha. Dubartoota baay'ee argee jira karaa tiktokiitiin namoota baay'ee lakkoofsan qaban kan isaan fayyade koomentii naa godhan jechuudha. Kana fakkaataa warroon rifeensa keenya duubaan dibanna jettan hin dibatina dhiqachuu isin rakkisa waan ta'eef shamarran galgala dibattanii ganama guyyaarra dhiquun ni ulfaata keessa isaa booda isin dhukkubsuu danda'a forofforii isin ta'a. Kanaaf duuba isaan dibatinaa isiniin jira deebii keessa walii galaa guutuu isin deebise jedheen abdii qaba. Kanarraa fi warri raakoosa fayyana gaafatta warri keessaan dhuftanii naa barreessitan maal jettan deebiin keessan guutuun kana jedhee abdii qaba. Waan dhageeffattaniifis galatooma. Dhaamsa isa xumuraa kan isin dhaamu ishee qorichuma kamuu ka rifeensa fuularraa balleessu haa ta'u ka gurraacha fuularraa balleessu haa ta'u ka rifeensa isinii baasu haa ta'u waanuma fedhe faarmii dibachuu haa ta'u ofirraa balleessu haa ta'u waan kam yeroo dhageeffattan yookaan yeroo fayyadamtan hanga jalqabarraa hanga dhumaa viidiyoo san dhageeffattanii itti fayyadamtanitti ol jettanii itti hin fayyadamina miidhaa qaba waan ta'eef wanti kamuu walakkaa kuttee dhageeffattee walakkaa yoo dhiiste wanta san caafii isaa qabattee hunda ittiin fayyadamne jechuudha. Kana isiniin jedha jalqabarraa hanga dhumaa viidiyoo tokko yoo daawwattan waa isin fayyaduuf waan isin miidhus hedduu argitu wanti faayidaa qabu miidhaas ni qaba wanni miidhaa qabu faayidaas ni qaba jechuudha. Amma qorichi kun ija keessa miidhaa ijaatti nama dhukkubsu ija hiriyaatti yennaa hime miidhamtee argite waan taateef dhuftee natti himte anis waa isin himte isiirra miidhaa isiirra geessan akka isin hin miidhamne isin hime jechuudha. Kanaaf yoo jalqabarraa hanga dhumaa viidiyoo kamuu waan kamuu keessattuu wantoota qaama keessanii gootan rifeensa keessanii haa ta'u maal keessanii haa ta'u waan fayyadamuu feetan san
okaa kun diraamaa miti okaa fiilmii miti kun waan gogaa keessanii raggodhu hedda waan ta'eef viidiyoo fafoo daddabarsitanii hin laalina jalqabarraa hanga dhumaa seeraa hordofa achi booda itti fayyadama yookaan walakkaa fayyadamtee walakkaa dhaggeeffattee walakkaa yoo dhiiste faayidaa isaarra miidhaa isaattu si rakkisa waan ta'eef si miidha waan ta'eef sirra gaha waan ta'eef haala sanii itti fayyadamaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti waliin deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa.